Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguluu uummataa keenya kabajaa bakka jirtan sinaa ga'u jedha murtii 3,225 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu baatii jalqaba irratti hanga footoodhuun. Finfinneetti namicha haadha warraa fi wallaasaa ajjeesuun miliqe to'atame. Hojjettoonni galiiwwanii yuunifoormii kaameraa viidiyoo qaban uffachuu fi Trump Somaalota USA keessatti arguu hin barbaadu jedhanii Minisootaa keessatti opereeshinii jalqabuu fi marii Raashiyaa USA waliigaltee uumuu hin dandeenye. Taayitaa siviil aviyeeshinii Baangilaadesh himannaa meeshaa imaltoota alaa deebi'an irratti raawwatame jedhame qulqulleessuu beeksise. OFM dambalii gunguluu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa olaabuuti amma oduu bal'inaan. Finfinneetti namichi haadha warraa fi wallaasaa ajjeesuun miliqe to'atame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti shakkamaan haadha warraa fi wallaasaa ajjeesuun miliqee ture to'atame qorannoon eegaluu poolisiin magaalattii beeksise. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti shakkamaan haadha warraa fi wallaasaa ajjeesuun miliqee ture to'atame qorannoon eegaluu poolisiin magaalattii beeksise. Ajjechaan jedhame kunis aanaa Duwwaajaa bakka addaa naannoo kibabii bashannanaa ganda 23 jedhamutti ture. Shakkamaan maqaan isaa Isuu Yaaqaal Biyaazin jedhamu haadha warraa isaa Aadde Amalmaal Alamnoo waliin gaa'ela erga dhaabbatanii baatii 4 yoo ta'u dhiira biraa waliin jaalala eegaltee bilbilaa fi jirte jechuun shakkaa turu. Poolisiin shakkamaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa Sadaasaa 2018 guyyaa keessaa sa'aatii 4 irratti morma haadha warraa isaa hudhuun erga ajjeeseen booda mana itti cufee naannichaa miliquu ibse. Guyyaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa Sadaasa 2028 ammoo shakkamaan kun mooraa manichaatti deebi'uun abbaa ijoollee lamaa kan ta'an obbo Warquu Baqqalaa rasaasa 8 dhukaasuun ajjeesuun deebi'ee naannichaa dhiyeessuu hima. Obbo Warquun rasaasaan ajjeefamuu ilaalchisee erga odeeffannoon poolisii magaalichaa dhaqqabeen booda gareen qorannoo yakkaa naannichatti ergame odeeffannoo walitti qabachuuf mana jireenyaa shakkamaa keessa namni jiraachuu fi dhiisuu adda baasuuf wayita yaalanitti reeffi Aadde Amalmaal mana keessatti argame. Isaan boodas poolisiin hordofii cimaa taasiseen shakkamaan kun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Moolaaleetti mana siree keessa dhokatetti shugguxiitti yakkicha raawwatee fi rasaasa 23 waliin to'annoo jala oolfamuu ibse. Haati warraa miidhamaa obbo Warquu Baqqalaa Aadde Saffaa fi abbaan miidhamaa obbo Baqqalaa Alii shakkamaan to'annoo jala oolfamuusaa fi dhiigni miidhamaa lafatti waan hin hafneef boqonnaa itti dhaga'amu ibsaniiru. Shakkamaanis yakkicha haalatti raawwate geessee agarsiisuun kan ibsame yoo ta'u qaamoleen adeemsa to'annoo shakkamaa kana keessatti gahee bahan mara poolisiin magaalaa Finfinnee galateeffateera. Hojjettoonni galiiwwanii yuunifoormii kaameraa viidiyoo qaban uffachuu fi hojjettoonni biiroo galiiwwan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kafaltoota gibiraa hordofuu fi to'achuu kan qaban yoo ta'u Sadaasa 24/2018 irraa eegalee uffata kaameraa qabu uffachuun kan hojjetan ta'uu ibsameera. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Hojjettoonni biiroo galii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kafaltoota gibiraa hordofuu fi to'achuu kan qaban yoo ta'u Sadaasa 24/2018 irraa eegalee uffata kaameraa qabu uffachuun kan hojjetan ta'uu ibsameera. Akka gabaasni tokko ibsetti biiroon galiiwwanii bulchiinsa magaalichaa baajata birrii miliyoona 100 ol ramadame fayyadamuun qindoomina eejensii nageenya neetworkii odeeffannoo isaa waliin ta'uun piroojeektii kaameraa qaama uffatame boodii woorn kaameraa piroojeektii xumuruun gara hojiitti seeneera. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee roobii irraa Sadaasa 24 irraa eegalee hojjettoonni isaa dhimmoota gibiraan wal qabatan ilaalchisee hojii seera kabachiisuu fi dambii baasuu raawwatan uffata kaameraa viidiyoo qabu uffachuun akka hojjetan beeksiseera. Teknooloojiin kaameraa kun inspektaroonni sakatteensa isaanii sagalee fi viidiyoodhaan waraabuun kallattiin waajjira muummee fi waajjiraalee dameetti akka erguuf kan dandeessisu ta'uu ibse. Kanaaf inspektaroonni waajjira muummee fi waajjiraalee damee akkasuma inspektaroonni garee bakka tokko tokkoon inspektara lokeeshin tiraaking akkasuma haasawaa kafaltoota gibiraa waliin taasisan sagalee fi viidiyoodhaan hordofaa akka jiran barameera. Odeessa ibaatiin dhaabbileen damee dhuunfaa irra caalaan isaanii mirga hojjettoonni gurmaa'uu dhoorkuu jedha Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa. Pireezidaantiin Konfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasahuun Fooloo dhaabbileen damee dhuunfaa biyya keenya Itoophiyaa irra caalaan isaanii hojjettoonni mirga gurmaa'uu isaanii akka hin fayyadamne dhoorkuu jedhan. Dhaabbatichi mirgaa fi faayidaa hojjettootaa eeguuf kan hundeeffame ta'uu pireezidaantichi hubachiisanii damee dhuunfaa keessatti hubannoo dhabuun gufuu ta'uu ibsaniiru. Akka obbo Kaasahuun jedhanitti haala amma jiruun hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa keessatti hojjetan yeroo komii dhiyeessan yookiin gurmaa'uuf yaalan hojii isaaniirraa ari'amuu akkasuma sadarkaa isaanii gadi bu'u. Rakkoo kana furuuf hojjetaa jirra kan jedhan pireezidaantichi garuu hojjechiistonni gamtaa garee sadii uumuuf fedhii hin qaban jedhaniiru. Haa ta'u malee haalli kun rakkoo dhaabbilee dhuunfaa mara keessatti mul'atu akka hin taane cimsanii dubbataniiru.
Tiraamp Somaalota USA keessatti arguu hin barbaadu jedhanii Minisootaa keessatti opereeshiniin jalqabuu fi pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp godaantota Somaalee Ameerikaa keessatti arguu hin fedhuu jedhan. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp godaantota Somaalee Ameerikaa keessatti arguu hin barbaadu jedhan. Gara bakka irraa dhufanitti deebi'uu qabu, biyyi isaanii waan tokkoofillee faayidaa hin qabu jechuun riippoortarootatti himanii. Walgahii kaabinee keessa ture irratti pirezidaantii Tiraamp ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu, dhugaa isaa isinitti himuun fedha jechuun dhaadheeffatanii dubbataniiru. Tiraamp yoo kosii akka kanaa akka gara biyya keenyaatti seenan gochuu itti fufne Ameerikaan gara kallattii hin taanetti deemti jedhan. Dubbiin jabaa Tiraamp dubbatan kun wayita aangawoon immigireeshinii bakka uummanni Somaalee guddaan jiraatan Minisootaa keessatti qajeelfama ba'e hojiirra oolchuu opereeshinii gaggeessuuf karoorfachuun isaanii gabaafametti ture. Aangawoon isteetii sana keessaa lammiilee Ameerikaa biyya Afrikaa bahaa kana keessaa dhufan karaa hin taane haree baasuun sirrii miti jechuun karoora kana abaaraniiru. Minneapolis fi St. Paul kan walitti makaa magaalaa lakkuu Twin Cities jedhamu beekaman addunyaa irratti bakka uummanni Somaalee eessayyuu caalaa guddaan jiraatanidha. Magaalaan lakkuu Ameerikaa bakka kamiyyuu caalaas bakka uummanni Somaalee guddaan jiraatan ture. Tiraamp yaada keeftata dhuma walgahii kaabinee televezyiinii sa'aatii tokkoof darbe irratti kennaniin akkas jedhanii ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu, dhugaa isaa isinitti himuudhaaf eeyyen namni ta'e akka siyaasaatti sirrii miti jechuu mala. Maaltu na galche dhimma kiyyaa miti ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu jedhanii. Somaaliyaan biyya akkasumaan taate akkuma beektan waan tokko hin qabani, waan tokkoyyuu hin qabani. Callisanii dhuma asiif achi deemanii wal ajjeessuudha caasaan hin jiru jedhanii. Achiin booda gara bakka buutuu uummataa kan taate Ilhaan Umar qeequutti ce'anii. Ilhaan Umar miseensa warra Dimokiraatii fi Somaalee Ameerikaa yeroo jalqabaatiif koongiresii keessatti filatamte yoo taatu Tiraamp waliin irra deddeebiin yeroo walitti bu'an ni mul'ata. Raashiyaa USA waliigaltee uumuu hin dandeenye. Hoogganaan NATO Raashiyaan waraana yeroo dheeraa turuuf qophaa'aa jirti jedhe. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Mariin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutinii fi ergamaa pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp jidduutti sa'aatii 5 taasifamaa ture waliigaltee nagaa Yuukireen uumuu irratti osoo hin milkaa'in waan hafe fakkaata. Dubbimaan Kremlin walgahii Mooskoo kan ijaaru ta'us kutaaleen karoorichaa garuu Raashiyaa biratti fudhatama kan hin qabne ta'uu dubbatanii. Ergamaan addaa Tiraamp Stiiv Witkoof abbaan warraa intala Tiraamp soddaan Tiraamp Jaared Kushner marii dippiloomaasii cimaa waraana kana xumuruuf kaayeffate torban 2 fudhate kana keessatti hirmaataniiru. Gareen Ameerikaa erga Mooskoo gadhiisee deemee booda yaada hin kennine. Kibxata darbe Putiin jijjiiramni Kiiv Awurooppaan wiixinii karoora nagaa Ameerikaan deeggaramu irratti yaada dhiyeessan fudhatama akka hin qabne ibsuun Awurooppaan Raashiyaa waliin waraana keessa seenuu barbaadde yoo jalqabde nutis loluuf qophiidha jedhanii ture. Dubbima kanaan wal qabatee hoogganaan NATO Raashiyaan waraana yeroo dheeraa turuuf qophaa'aa jirti jedhe. Haasabaniinsaa walgahii ministeerota dhimma alaa NATO irratti Raashiyaan obsa kenna koruu itti fufteetti balaa qabatamaa fi yeroo dheeraa turuutu nu mudataa jira jedhan hoogganaan NATO Mark Rutten. Rutten Raashiyaan jettiiwwanii fi diriirota isiitiin daangaa isaa NATO cabsiteetti balaa geessifteetti akkasuma gara qaama bishaan isaatti dooniiwwan basaasaas ergiteetti jechuun dubbatanii. Gochawwan akkasii kunneen maal na dhibdeen kan ta'ee fi hamoodha jedhanii. Raashiyaan hawaasa booressuu fi toora ittiin bulmaata addunyaa addaan jechuuf Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaa fi Iraan waliin walitti dhufeennaan hojjetaa jirti kan jedhan dursaan NATO kun waraana yeroo dheeraafis qophaa'aa jirti jechuun dubbatanii. Biyyoonni NATO baasii humna investimentii humna ittisaa keenya irratti godhaa jirru daballeerra garuu hundi keenya hangam akka geennu of madaaluu qabna jedhan Rutten. Itti dabaluunas hoogganaan NATO kun waqtiin gannaa dhufaa jira. Haleellaan Raashiyaa immoo itti fufeera. Yuukireen yeroo kamirrayyuu caalaa qarqaarsa kenna feeti jedhanii. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Baangilaadesh himannaa meeshaa imaltoota alaa deebi'an irratti raawwatame jedhame qulqulleessuu beeksise. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Baangilaadesh fi qondaaltonni daandiiwwan qilleensa biyyattii himannaa meeshaalee namoota Saawudii Arabiyaa irraa dhufan jalaa bade jedhame qulqulleessaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Baangilaadesh fi qondaaltonni daandiiwwan qilleensa biyyattii himannaa meeshaalee namoota Saawudii Arabiyaa irraa dhufan jalaa bade jedhamee qulqulleessaniiru. Kunis hojimaata sirrii hin taane biyya alaa irraa kan madde malee hojjettoota buufata xiyyaaraa naamusa badaa daandiiwwan xiyyaaraa Daakaa keessatti raawwatame akka hin taane qulqulleessuu abbaan taayitichaa beeksise. Akka miidiyaa Kaap jedhamu warra gabaasetti lammiileen Baangilaadesh 78 sadaasa 14 sarara daandii qilleensa Itoophiyaatiin Finfinnee irraan gara biyyatti deebifamuun buufata xiyyaaraa Daakaa galuu ibse. Kunis aangawoonni immigireeshinii Saawudii gara biyyatti akka deebifan ajaja dabarsuu isaanii hordofeeti.
buufata xiyyaaraa idil addunyaa Hazrat Shah Jalal keessatti akkaataa qajeelfamaa immigireeshinii ofiisaa erga xumuranii booda imaltoonni kunneen meeshaa isaanii walitti qabachuu fi gaafa jedhan boorsaa hedduun uramee qabeenyi keessa jiru keessaa dhabame. Kanaanis imaltootaa fi hojjettoonni daandii xayyaarichaa jidduutti walitti bu'iinsi uumame. Miidiyaan kaab akka jedhetti imaltoonni miidhaan irra ga'e kunneen sababoota adda addaatiin Saawud Arabiyaa keessatti ukkaanfamanii kan turan yoo ta'u meeshaaleen isaanis immigireeshinii Saawudii jalatti to'atamuu ibseera. Qondaaltonni daandiiwwan qilleensaa kanaan duras taateewwan akkanaa akka mudatanis kaabitti himaniiru. Meeshaan namoota dhuunfaa hunduu walitti makamuu ibsanii kanaaf meeshaaleen kunneen kan eenyu akka ta'e mirkaneessuun akka hin danda'amne illee dubbatanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.